دبري بقى أنقنا أرسيما كاين باي أنسي وجه ولا لون برباد أرسيما والكرارم تاني إنكو أرسيما كايسين جرمتي أرسيما أنا أفتقد أنا كاي بك أرسيما إذن دراري أنا ما يصير نزانو كل خلينا تابداتي يسيب جلبي فتح عن خليه من الرخو في جلبي فتح في نديد أتي سيتي من جلبي فتح عبارزني عجالة لا خيزاني في جلبي فتح ماله وامبراتي في كوالي فايداني إيش نابزانو جناس ويتا كاي أنا ساسيران كايشم كاي بك أرسيما أرسيما أنسي وجه ولا لون برباد شيء بريدو كي ياسي وجهنا عن ولي لون أتي إنه جتي وان باجي تاتي جت أنت تجادي زي سلامين بجال كرارة تتجاس إنتي أتعمل زمن شو جين أكبر بادي منك بك أنا شو ديفهم أنا أقول ديفهم أنا أقول بك أرسيما يصاب دي كاميرا بدرة تفكيس إنما فكيس أنا شو مين قابي تتابع كان بودمو كان بودم أنا شو naga isi amma asbrat iyu baka kaduri mitan iyu isi akaki labeki ya aka godin jira kana bude ana fata wultin debi abana أنا تكتش كنتي أنا شو ya anna ma balage kasim barbar baka farrena isi ma beta an wasif jacha wan bayete injira shi si galimiti حناشي بك ديفهم أنا أقول سنجي باللي سخي ديفهم أيش مالته فيها isi mali bor an siamanu dandau amanuni dandau إيش بك ديفهم بدرا amma jilbaki yarrati kukufte infakkesin kai shi fakkesin ديفهم أنا أقول أنا شو jilbaki yatakasete akan kufnela infakkesin baka كاميرا kamera جاللا الرافق كان سيخرج بتونا برومون نشون وقتها قرون ما كخي أركتون جيرات maani mo akkanna man سمير jaallanni مو ولا جال يا سيف akkanna man jaallanni na gootee na caccabsitee eegganni na akkanna man jaallanni akkanna mana manni na gootee na caccabsitee kaatee demoo leeyyaaftu amma dhuftee asitti gadi kuftee so kan fakkeessitu أنا شو كيس خيان كيسان سجالة دل يقوان سجالة جاني osoo na jaallatte taatee jechaadha tu na jaallatte taatee suuzii wajjin mana galfattee akka barbaadde wajjin inguluftu shi أما سوزي ageesse miti وسوزي أستاسون كم asi sammuu kiyyaaf yaaddaa turtee jechaadha kanaafiyyuu amma na dhiisi bakka ndee na dhiisi sinitti miti sinis jechaadha kabaja keetiin dhufee laas bira miti kana caala umaa tokko piliis naan jedhu sii galee farre ati anarraa anchinarraa qabi kan isaa asi duukaa soo barbaadu farre si duukaa أنا جال اللي خدي بر Era jaalallee ammariif jaalalli si gala fakkeessite ka bakka as biraa deemte achi ana qodaana gootee farre amma na dhiisi bakka جال اللي نرجع فدو مين نرجع فدو farre يا رو تمر أتي في فولا خير أبغى تديم أنا شو نيشون نفتكروا نيشون نفتكر هنگا بيتا مرتي مجرشات هنگا بيتا اللي ميرا قيسا وقارب بخلي سنة دربيته كته الراس تيمي أمو جينا بقى سودة Dhiisi malee هنگا بيتا naatu kutee naatu dhiisee ni kutee Hanna. amma akka barbaade yaada kee itti ibsi atis تفين دلكم مال أنا شو أنا برتكاتو كده جال اللي خدين تريبر bagan si tuffadhe farre akka si tuffadhu situ na godhe waan ta'eef kana booda laal sitti mumite ansi wajjin haasa'uus hin barbaadu jechaadha murtoo mataa kiyyaa murteeffadheen jira kanaafiyyuu dhuftee حنا naan jeeqin تيادي سودة itti naasaa haasa'uu hin danda'u ميرا قيسا بي دابتي تيادي arsee na dhaggeeffadhu shi ana haasa'uu hin barbaadu bor dhufuu ishee na أسمع يرو تمراتي فمان ترى سير دي بي أنا شو إفهم أنا أقول بلليسيا كان كيري فما سيفين قرا كان كوري فما أنا أقول bakka achumatti umaasii ishii كان كوري فما سيفين قرا na ishii na dhaggeeffadhu laa إفهم أنا أقول waan tokko sin kabajne hunda keessan nan kabaja hunda keessan nan jaalladha na dhaggeeffatumti farree an achumatti dhiifaman siif godheen jira garuu anaafati abadan kana booda walitti deebi'uu hin dandeenyu maaliif namni akkasii jireenya kiyya keessatti hin barbaachisu أما حاجة تمرات مرتين kanaafiyyuu farree bakka nagaatti amma deemuun barbaade akka isin baay'een sin jaalladha baay'een isin kabaja amma yoonaatti kan isinitti hunda keessaniyyuu dhiifamanaaf godhaa jechaadha ishi balleesseen jira dhiifamanaaf godhaa isinitti iyyuu kiyyaaf farree siifis dhiifama sii godheen jira garuu anaaf قاعد فما أنا أقول sii godheera achuma بقى جالا ولدي جريني خيني خيني ما تكدي nama sobduu fakkeessitu wajjin ta'uu hin barbaadu bakka hunda keessan dhiifamanaa godhaa ishee hundi keessan nuuree si kabajee dhufeen jira أنا كم خانم ولين دبر السنير كم براتي متي سنوم nuuree Isuma sani. si kabajee amma yoonaa dhufeen jiramti kanaafiyyuu dhaabbadhe ammoo na haasofsiisee damti amma garuu deemuu tan barbaada dhiifama نيشو بقى دي نقول Oshi bakka nagadheessa siin godhaa dhiifama farree bakka Bakka nuuree. sitti been jira bakka ammas biraatti hin barbaadu bakka أنيشو يا ربي الرجال يسرنا لدوب دمرتي زميلي ينجدوا عني تياميني ونبن مسمنا لقاتك أول أبنا وتتبقونا قدي قلبي سفان قدي
Ani refuna gale Ani tanti dabi karutu Ani anbukuna nabe Badi ko yaadacha obseeku Badi ko fadabin si dhabuuta ulee Ifa mana anggodin an yoomuu siin tole. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalee fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata Rabbii as geenye jirra. Arraas gaa kun dhufne deebine jirra. Bikkatti cifnu qabnu bikkatti rafnu qabnu hirribnis nu fudhachuutti hin jiru. Arseemaan teessan qaaliin teenya tanaa fi annichoo iddoo rakkattee bututu jirtu humnaa ofitattee aizosh. Kunis saayiba khayyaanii beeytanii kana dura gaafanaa fi mucaa Samirsan sababa annichoo irratti harkaan waliin buunee addaan dhorkaa ture nujutti carrakkachaa ture isaadha. Walumaa galattu arraan tanaas wanni dhufeef annichoo bakka ani takkarra lamarra bakka deddeebi'ee jaalatanii itti ganamaa sanitti akka deemnuun barbaada. Walumaa galattu isii fi Nuuraas sababa diraamaa waliin naa fi Suuzaan waliin jalqabne Nuuraaleen dhufu jira sumaanuu isin dhaqiitii isillee Nuuraa moo Nuuraa jechuun waan kana keessatti Isaan keessatti addaan baasee maaliif yaamte? Tentitti waan kana keessa jiru isa. Maaliif yaamte isa? Isa wanti yaameef ni beektaa? Annichoodhaan immoo waliin eeggadde viidiyoo irratti wajjin walii dhufanii turan wal harkanii turan. Saniifuu Nuuraatutu amma atis yaamtee jirta waan ta'eef garuu dabalata innis manatti itti dhaqiitii manaa dhaqee fuudhin jeen. Amma annichoo manatti bira kutee bara dhufu jira jaaneera karaa jira jaaneera. Barbaachisaan jeebarisee maal? Isa yaamu moo dirqama isa yaamu inni barbaachisuuf Arseema jalqaba. Angaarraatu osoo isin waliin fayyisanii ammaan tan egaa. Asin jiru amma bar dubbii jabaatee inni kootu jeeni barisaas. Bakka amma dubbiin jabaateetti kootu jeeni wanti Nuuraan beekta kaatis viidiyoo irratti yoo qaamaan ol beeku viidiyoo irra garteen. Wayi isaan addaan baasee hanga ammaa callee eegee isaan waan biraa keessa seenan booda walitti ni sinfasiyee hanna yaam. Amma jechuun sanii miti ni beektaa jalqaba xintii keessa ture bara Arseema inni Nuuraan waan kana gaafa naaf Suuzaan diraamaa waliin daleen inni gaafa dura gaafa taraa dura diraamaa irra wal loltan san maaliif meedaa keessa galuu danda'anii akkasii miti bad gisee taraa dura diraamaa irra wal lolanii mi sababa qiyyaa annichoo hojii wal fayyisuu kan danda'a gaafa san. Amma annichoon amma kaleessa. Angaarraa tureeti eegee isinis waan biraa keessa innis akkana ta'e booda. Ammas waan deemaa jiru dhageesseemi dhangiddaas viidiyoo maameen dhufee waan sin jiru dhageesseemi. Samiir isaa annichoon jaaladha maali waa suuni kasi maal jechuudha. Naa jeesiti bar. Garuu maali obboleessa kiyya jechaa inni maali. Garuu jechuun jalqabumaa wanni kun shirata xabeena fakkaata bar shira san dura. Duraanuu akka gaaddiitu kita jala deemu beekee. Yeroo hunda bikka takka mucaan sallaan. Jalaa hinaaf. Kittillayyoo bikka hunda jalaa nafu jaluma deemu. Bakka eegee annichoo ta'e. Gaaddiitu gisee takka bari mul'atu. Yeroo takka annichoo jala nafu ani gaafas waa bilaash bara harkaa walitti munee gaafa sana. Inni isa keessa uuma jiru jira. Jira amma jaalateeti. Garuma barangaarraa fittiin qabajee firraa baasee isaa fi maamminis waan biraati wal mariidhaan fixatanii waan kana ni beektaa hin beekamamne walumaa galattu annichoo yoo kana jaalatu taate. Atis badaa guddaan sirra jira hangaarraa gaafa si jala deddeemee kadhadhee waan takka ta'e isii biraan dhaq isii hin fadhu waan akkanaa dhiisi anaa fi annichoo naan jee. Waan takka sii muumee wanti singalii ni jira bara waan singalii ni jira. Ambar Suuzaan ammichi. Suuzaan amma isumni si fuudhee bira galchee fuudhee carraa Ameerikaa gadi jirte isin amma Suuzaan ni beektaa. Ani walumaa galattu isin lubbuutii jaabdante wanti biraa dhaabeef maaliif sababa isitti. Suuzaan addaan baasu isaan lameen addaan baasuuf achi dhuftee malee. Noo sanii miti. Isii jaalachuuf takka hin jaalatu. Noo sanii miti. Antanillee isin hin jiru wallahi Suuzaanilleen. Isi jaalatti haa si jaalatti wayii kam isi jaalatti. Na jaalachuu na jaalatti nama naachi summi dhugee duutee moo
qabri jeste bar gamasi gama Ani nama Garuu nuti ta'uu bakka. danda'a. Ta'uu Hin danda'a. beekamu. dhugaa rabbi sinna jaalatti baay'ee na jaalatti Awwaan nama nuti hannaa fi si Nama addaan jaallatu, baasuuf nama xiyyeetiin dhiisee amana malee awwaan beeku tana keessa. walumaa galattuu maan tana maali jechu fedhe arsema Walumaa galatu homaa. ani Ani rakkoo guddaa sirra jira. rakkoo takka hin qabu amma keessatti baxxaa'uun itti yoobanee fanni coodhaan walitti deebi'uun qaba garuu yoo jaalala samiirsiin jaaladhayyuun kana kan jaalatu taate qofa irratti Dalagaa hin damne tanaa tanaa irratti isaan gaarraa. waliin jirtan quba qabdaa garuu viidiyoo irra kan argee nillee taqabbaluu hin dandeenye. Ni jee malee ishee walitti hin dhufne beekte yaadni ishee Bar walumaan nuti mee walumaatti maamiin. Hojii jiranii bara isaan maammee itti himee fi dhufee ajaa'iba natti garuu maan tana maammees samiiris if jidduu baasanii isaanis dhiistee saayibummaa isaanii firraachi keessee jaalatanii itti ganamatti akka deebinu. Ati garuu sumaami farree ambar si amanuu dhiiseetiin jira siimeetiin jiraame fiddee bitee jirtaame ani hin beeku bakka. Ammas boru waan biraan naan jeetiin shakku jira maaliif ni beekta ara kana asoo inaame boru jijjiiramee waan biraa yoo naan jimaalti. Arsee maatiillee na shakkuu eegale. Akkamiin jedhu gaafaan saadadde isa lafa na darbiteera dhiis. An sin darbine isin darbiteen kunne haa fi yaada arsee maaga guyyaa na fi miilarra kufee dhiifa majee miilarra kufisan isin lafa na darbiteen kunne. Na darbite garuu isin na gaafate bakka dhiifamaas wajjin haasoo. isheen miira isheen suuzaadha wajjin jirtu. Gaafatan isii wajjin maal godhu jira gaafatan. Suuzaa isa garuu baatte akkasiin gootu. Michoo san bargaafsan keessatti niin jajjabeesse malee waan jaaladhe. Bakka jajjabeessuun ni hinaaffadha kan jajjabeessu jajjabeesse waan bira. Hinaaffaa fi duuba jaalaltii hinaaffaan dibuu qabdu qaba. Mucaan sana yoo dhukkubee ni jajjabeessitee bira jechuun maal jettu? Kam? Maal eenyu jennee mucaan amma Samiir mo? Samiir mo? dhukkubee haa jennu. Ni jajjabeesse. Amma jaalatee ni jajjabeesse yoo isa bira xagaa jettee ati maal yaaddu dandeessu? Wal jaata jirti yaadda. Ibsachuu baate. Wallahi yani ma Samiiris kan dhiiraatti wajjin dubbadda narraa yoo kara biraa narraa rakkoo qabaatee jechuudha yoo narraa kara biraa rakkoo qabaatee kan dhiiraa waliin dubbanna. Tokko wallaa nuti tokko wajjin haasoo hin qabnu. Akka dhiiraatti Samiir amma dura sanii maal amma nama wajjin amma qimaa wajjin waliin ani hojjeeti sammaan tan namatti buusu hin barbaadu ni beektaa walumaa galattu. Haasawanii furuu waan hin danda'aminiif. Ammasis mucaan san dhufee ammaan taana saarraas waliin fayyadna laata. Mucaan san Isaanis dhufu jiranii. Isaan isa jedhan. walumaan dhufu jiranii. Dhufuu as dhiyaataan lafa kaa'ame. Isaan. Dhufee. Kanaaf hordoftoota keenya ifama wallahi ani walumaa galattu guyyaan kun guyyaa xumuraati anaaf. Okay? Guyyaa bakka murannoodhaan harta katte dabaanu naaf isaan dhufu jiranii nu hordofaadha. Akka xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaadha. Kaameeraa keenya gadi dhaamsinu wanni fiidiyoo yoo ta'e okay? Kana nan dura wanti waraabamu jiru takka dhoofamne amma moo wanti dhoofamu jiru dirreen kana arra guyyaa xumuraa naaf yaanichuu hedduu. Yoo immoo arraan tana naaf ayyamu diddee wanti jette jaalummaa samiiriif deemte jechuun isinis waliif karoora qaban wal mari'atanii jiran jechuudha. Ana irratti shoora taphachaa jiran ana irratti taphachaa jiran jechuudha. Qumaara ana irratti taphachaa jiran. Yoo irraa jette. Amma bayyanatee bara amma bayyanatee kana. Bayyanachuu miti. Amma bayyanatee gamma farree miti. Arsee maammaan tana Jiraniisaa. isin garuu gamas jiranii. Alcaal jeetiin isin dhaggeeffadha mucaan isin golfa fayyisaame. Mee yoo bargaamma yoo na agarte faan dhufattee ni deebitan jechuuni. Akkasuma kaameraa dura achi makoon. Alaki. Yoo feete barri amala isiitiin beekan ibda darbiti itti himtanii garuu. Ashaa mee akkanumatti nama gabbuuf fidii hotu hin jenni. Suuzaallee waan hin jirreef miira keessa waan qabdu. Choosa maqaan nuti yaami suuzaa. Suuziin nama kuttee bisilaa wal dabarre. Itti taphatee jiru. Bakka unolaan isaanii warri jizii deemsan isaanii. Annaanis dhuftee, indinis dhufee, mucaan kaan isaaniis dhufee. Waliin dhufan ammas waa isaanii unolaan jiranii. Nura. Iya. Mal. Naan dubbisa kamaa inni maal narraa barbaadde? Arseema. Ishee dubbisaa naa jechuun dubbisi. Ishee dubbistee. Nagadhiisa. Ishee dubbisa. Ati nama hojjetan kun beektu safarree. Nama fidee dhuftullee hin beektu. Ani kan yaada si eegeef michiyoota ni fidiris hin jenneen. Boo maali? Amma gaasitti nura. Nuroo sanii migaa. Tasanii ni nakata inni homaa dhufeewu. Miira keessa. Maal dhufeewu? Amma laalama. Isaan naa beekaa bakka itti deemu. Laal miti mitaadha wanti. Si galee Wanti dabre waan dabre. Arsii maachuun nama gaariidha. Si fidee dhufeemi.
amma waa'ee keessanii anicho amma naafi waa'ee isaanii haasofna malee amma keessan kana miira keessaa ba'aati. Awwa miira ምናምን እንደጂና እሺ አርሴማ በቃ ማን ቢደርደው አንተ ወለሰ በይዙ እንደንደው አንጋራ በቴ አማድፈ በቃ አርሴማ ዲስ ተረጋጋ በቃ ደሞ ጂንቴምቶ ሲምፕሬት በቃ አመዱ በይስ ዋይ ኸሰኒ አማዲስ ያንታ ያብጋንሲ አስማ አዋን ብራለ ራምበር ባዲ ሙጫንኩ ዋን ብራለ ማፍነ ዋምታን አማ ዋም ብራስ ብረት ወልን ተከራከረ ላ በመታ ከሰኒ አማ ማፍነ ዋምታን ማፍነ ፊደት ማፍነ ፊደ አንቺ ፈራያችን አራስ በቃና ፈቲ ደሞን እንደ ባላሽ በቃ ከነለት ቆይ ሲንድብሱ ፈደልቶ ከናፍነ ዋምታት ዋና ዘኒ ዋን ከነ ነሞተ ዱቱ አነስ ባይታ ነይት ይጅራ አመት ዶለተና ደባሴ ማማን አንደ ይጅ ይጅራ سخايا ما دباستين غافي دياو مي انا دبس مي تنا دبس አርሴማ ረቢ ጂኑ ዲስ ጋማን ተናፈኒ ቾይ ዱዱ በዳ ማሊ ፈጃምባሲ ይሳለሚ ማሊ ፈጃምባሲ ማሊ ፈሪስ ድራማ ሰማሊ ይሳለሚ ማሊ ፈና ቢሊን ደለጊ ድራማ ሰማሊ ፈና ቢሊን ደለጊ አይ ይሳለሚ ማን ደለጊ ድራማ ዱበ በቃ ወይስ ቢሱማ ወል እንደ አካ በቃ ቸርቲ ከዳይሬክተር ድራማ ሰን እኒ አና ቢቲ በሬሱን ይገንዳ ማፍነ አማ ከነ ዋይ ከነ አሰነ ዋምታኒ ሜውስ ሜው ንሞስ ደቅ ወላ ማቡስ ሜት ምትመጣ ኑራውስ ካማ በቃ ትዲስ ካ ተይባ ዋዋዮች እንደገስ ፈረ በቃ ዲስ በቃ ዲስ ፊደበር ተረጋጋ ካውስ ሚራ keessan galee reese ወንድ በርባኔ አይ በቃ አንግዝ ማና ገሬው ደምባ አከነቲን ተንፋ በቃ በቃ አርሴማ ዲስ አሪ አንቾ ፈሬ አቲ አናራ አንቺናራ ቀቢ ካኒሳ አሲዱ ካሰው በርባዱ ፈሬ ሲዱ ጃለለ ኸቲ በር ኧረ ጃለለ አመሪፍ ጃለሊ ሲገዳ ፈኬ ሲተካ በቃ ስብራ ደምታቺ አነ ቆዳና ጎቴ ፈሬ አመነዲስ በቃ ጃለለ ደገፈዱ ምን ደገፈዱ ፈሬ የሮጥ ሙራቲ ግን ፉለ ኸዳበች ደም አንቾ ኢንሾኖፍ ተጋሩ ኒሼኖፍ ይንጋቢታ ሙርቴ መጨረሻት ይንጋቢታ አይደለም ሚራ keessaa ዱጋረቢ ኸለይሰ ነድር ቢቴ ኩቴ አራሰሞ ይና በቃ ሱ ደስ ባለ ይንጋቢታ ናቱ ኩቴ ናቱ ዲሴኔ ኩቴ አና አማ አከር ባሪ ያደኸ ኢቲብስ ያቲስ ቱፊን ድልቁ ማለ አንቾ አኒ በር ተቃቱ ኩቴ ያለ ኸን ቱሬ በር በጋሲ ቱፈደ ፈሬ አከሲ ቱፈዱ ሲቱና ጎዴ ዋንቴፍ ከነቡ ደላል ሲቲሙሚቲ አንሲዮጂን አሳውስ ኢምበርባዱ ጀቻዳ ሙርቶ መታኪያ ሙርቴ ፈደን ጅራ ካናፍዩ ዱፌና ጄ አዲሱ ተጊ ወይኔ ስቲናሳ አሰው እንደው ዳበቴት ያደ አርሴ ማን ነደገ ፈዱሺ አናሶም በር ፈሬ አተከበር ባዴ ታቲቲዩ ጀቻዳ አናፈቲ ቆይሜ ዋትኮ ሲጋ ፈዳ ጋፎሌ ወጅን ቱሬ ከራመነ ከቲ ሌም ቤኩሻን ገሩሽ ያከበር ባዴ መነ ከሰቶ ጅኒን ተጨማለቃ ወልቴ ዱፍቴና ብራ ለጆፍቷት አን ሲንጪ ጋዩ መለይ ሲላፎ ይቻል አከበር ባዴ ሸውጅን አልካን ከሰስቴ ጉያ ከሰስቴ አከበር ባዴ ሸውጅን ታቴ ማየቹ መነ ከሰ አከበር ባዴ መነ አንጋፈና ፈቲ ወሌ ወጅን ቱሬ ለደገ ፈዱ ጉያ ተኮሌ መነ ከደቀም ቤኮ ይቻል ማሊፍ ለዩን ቀበካ ሁንቃኒ ጉዳዋን ተይፍ እንጠቁካ አቲ ገሩ ፍዳቴ መነ ከሰ አከበር ባዴ ሸውጅን ታቴ አመለ ይፍቱ ዱፍቴትዩ ደሞ አንብራያት ጅርታ ሲቲ ወንብራያት ጅርታ ሰሪት ያደካ አልካን ከሰ መነ ከቲ ማልጎቲ ዱርቢቶ ከናፍዩ አመ ዱፍቴ በቃ አላይ ፊክ ጅራቹን በርባዳ ሴራን ጅራቹን በርባዳ ካናፉ ዱፍቴ ነንጄቂን ፈሬ ሲንጄ ፈኬሲቱ ዴቢቴ ቦር ዱፉን ሼነፉ ሺ ፈሬ ከየጀቴ ዱፉን ሼነፉ ካንዳብሬ ደርቤ ጅራና እን በርባዱ ወንቲ ሲፍደፍ ኢምበርባ አኒ ላ ፈሬ አረሰ መጨረሻ እሺ ደገ ፈዱ ሺ ካናፉ ነዲሲ በቃ አማ አናቻ ዋንታ ከወዱ ishilleen ka dhufteef yaadni ishii eegasii jijjiirame malee duraan viidiyoo dalaguuf mana bira dhufti malee eegasii yaadee jijjiirratte. እኮ ያለ ጅጅራ ድራማ ኖ ሱኒ ከነሻቲ ደብና ከነሻ ኢማ ብራ ወልከም ናናፊሽን ወለትን ቀምደ ኤርጋአቲ ሲፉና መለኪታ ሲጋሸት ያከበር ባዲ ጃፖኒ ዳ ወጅኒ ታውልት ያመ ሞዱፍት ያስብራት ይፈራ ለየፍቱ ቁቃኒ ጉዳና በራማ ዱፍት ያስብራት ተፋን በንታ ጃለለ ዘንግቱ ለሞታቱ ገለ እናፍ ገለ ኡማቱ ኩነ ነሞኒ ከሜውዲ ከሰን ይውዳ በዳት ይላላሜ ወንተ ጅሩ ባለ ወንቲ ሲፍደፍ ተከፈለ በቃ አኒ ኡማቱ አንከኒ ሲፍደፍ ነሞኒ በቃ ሲቱ አደባሴ ማልማል አንጀ ጁራ ቤታ ስሪዳ አንሳ በሰኒ ሲፍደ መለ እሺ አመነ ከፈዳ ወዲ ከሰንዩ ነረጌ ፈዳ አመዝም ነቴና ሴና መገደር ቤ ቦደ ዱፍተን ያስብረቲ ወሊት ቀበምተኒና ሴና አቲስ እገደር ቤ ቦደ ዱፍተምቲ ስማያታ ኤጋ ኤገደር ቤቦት ሪቨር ሙጫሙ ጋባ ኦዋስን ሰላዶ ወልን ፈይተን ተነኒ ቤጋ አማይ ሰዋይ ሳዲስ ጋማርሲማ ዋይ ሲቪ ኺያጅ ትበዱ በቃ ሎሊ ኸሰዋን ቆባ አቲ ደመሮ ጀቀብ ታቆም ያንተ ሰው ማሊ ስራ ገባ ሲካባጂ ዴፌንጀር አማ ወሊትን ይና በቃ ናና amma isin lamaan walli isaati atis yaada kee yoo hojjetamuun fadhiillee ያዲ ከማን ቤታ jiraanis yoo hojjetamu fadhi kana dura farri kadhadheetan ture wajjiniin deebi'uuf
waan hunda dhiiseetan jechaadha. Waan baay'ee dhiiseetan jechaadha. Bakka godhu akka barbaade godhu waan hin jaalladhu fedhee dhiiseen jira jechaadha. Gaafa inni ishee wajjin akka barbaade ta'u dhiiseetan dhaqeetan jilbatti kufee karaa irrattis ta'ee sattuu ta'ee kadhachaa ture. Sin barbaadu jedhee akka sareetti na argatee amma isheen biraa deemtee jennaan maal gochuu na bukkee dhufa. Akkamiin inni isaa akkamiin inni amanaanii amanuu qabu bakka silaafuu farri si amanuu hin danda'u ishii ati maal beektaa farri dhugaa rabbiin siin jedhati baalageedha bakka. Si galee miti? Baalageedha. Maal beektaa ani guyyaa tokko miira wajjiniin jalqabdanii sin fuudha mana koo si gashee. Baalageen aan jettee na arabsitaa? Bokkaa keessa akka barbaadde olii wajjin taa'aa oolte mana keessa akka barbaadde isaa wajjin taa'aa oolte ishee wajjin taa'aa oolte amma immoo dhuftee meenaa deebii ishee. Dammoo yoo deemu barbaadde silaa beekti Samiir hojii laayifii eegalu deemti Samiir sin jaallee jira. Marii biraa qabda. Ani eenyu wajjin iyyuu. Marii biraa qabda dhagee jira viidiyoo maamee si dhufee waan sin jedhe geejjira. Isa akka barbaadde taasisuu dandeessa farree. Ati waan ilaal arra durbii tokko yoo dhufte. Wanni jirtu naaf galee jira. Durbii tokko amma dhufte jennaan ergixanyaadha ana wajjin jira miti na dhiisee immoo dhaqeen ishee sun fedhee ishee wajjin taa'ee. Maamee Samiir. Maamee hojii bira dhagate ani chuun jaallatti macha. Samiiriin waan sin goone baras biratti Samiir jalqabaa kan maamee tureemi. Garuu ani chuunis waan kana harka keessaa qabdi. Fadhiisiiti gochi isii yeroo fadhu baatte. Kaameeraa duuba baay'ee. Iski yaadura maamee minamni jechuu dhiisiiti badiisaa laalime. Ammas biratti maamee maaloo jechuu dhiisiiti duraan dursitanii. Yesuus. Nama biraan asiin anu naqatu bakka. Iski na dhaggeeffadhaa hundi keessaniyyuu. Afaan qabadhaatiin na dhaggeeffadhaan tokko dhaggeeffadhaa. Kan duraan dursee balleesse isadha. Siniif gale miti? Ishee wajjin ta'e akka barbaade amma dhiiseeni bakka. Ammas biratti nama biraa wanjala gochuu miti maammeedhaa Samiiriidhaa miti. Kan balleesse eenyudha isuma mataa isaati. Ishee wajjin akka barbaade mana bakka ani choo dhiifama naa godhi dhiifama naa godhi bakka si inni soobdee kaameeraa hundarratti hin fakkeessin nama fakkeessa baay'ee na jibbii sanaan. Nin gaabbitataa. Kana booda moo? Kana booda. Ani choo dhagi. Naga dhiisi amma as biratti iyyuu bakka akka durii miti ani. Iyyuu dhiisee dhakaa laphee kiyya dhakaa godheen jira. Kanaan booda anaafati walitti hin deebiinu. Anatti kacha kan ta'e? Ani choo. Eeyya. An nama baalagee akkasiin barbaadu. Bakka farree na dhiisi. Maan beektaa ani siif jecha waan baay'ee ta'e hin jira shii sii galee miti? Bakka dhiifama naa godhe siin jee balleessa kiyya. Dhiifama achi maal ta'u fi'a? Dhiisi malee boori aan si amanuu danda'u. Siin jaaladha. Amanuun hin danda'u. Ishii bakka dhiifama. Amma jilba kiyya irratti kukkuftee hin fakkeessin. Ka ishii fakkeessitu. Dhiifama naa godhe ani choo. Jilba kiyya takkasitti akkan kufneedha. Hin fakkeessin bakka kaameeraa. Jaalalaan irraa fakkeenya si kana dhuftan barummoo inni ishee nuufta. Garuu nama akka kiyyaa harka chuun jiraatu. Maani moo? Akka nama jaallanni. Akka nama jaallanni na gootee na caccabsitee. Eegganni na akka nama jaallanni akka nama namanni na gootee na caccabsitee kaatee dammoo illee yaaftuu amma dhuftee asitti gadi kuftee su kan fakkeessitu. Ani choo keessa kiyyaan. Keessaanis jaaladhan. Dhugaan si jaalachaa jira. Osoo na jaallatte taatee jechaadha tuu na jaallatte taatee suuzii wajjin mana galfattee akka barbaadde wajjin dhinguluftu shi. Amma suuzii waa'ee suuzii as kaasuun qabu. Sammuu kiyyaaf yaaddaa turtee jechaadha. Kanaafiyyuu amma na dhiisi bakka ndee na dhiisi. Sinitti miti? Sinis jechaadha kabaja keetiin dhufee laas bira miti? Kana caala. Umaa tokko piliis naan jedhu sii galee miti? Dursa na dhaggeeffadhu. Yoo siftee itti deebita. Ammas namni tirkisu hin jiru. Dongorri uumame jechuun namni dongorri hin jiru. Waa tokko kana booda laal hunduma isaaniitti nani maa dhaggeeffadha hunduma keessanii jechaadha. Kana booda farree wajjinis waliin deebi'uun barbaadu. Ani bakka viidiyoo mataa kiyyaan dalagadhaa isaa wajjinis walitti deebi'uu hin barbaadu. Dongora isaa beekee dhiifama nama gaafachuun guddina. Boris koo maamilta kan arra qofa miti bar. Boris koo waan biraa dalagee anaan wanni na jedhaa bar. Si garuu qo'i isaaf qofa yaadduu anaaf yaadamuu qabu. Barsi aanni jiraan amma garuu naa yaadanii namicha fakkeessaa kana biratti naan fiddanutti deebiinaan jettan namicha fakkeessaa raabar. Bakka narrabsin. Fakkeessaa. Narrabsin bakka. Ansi waa tokko kaameraa fuulduratti akkasii. Bakka narrabsin. Jaalattiin narraafin malee baala keetti narrabsin nama fakkeessan hin jiru. Bakka. Sami baatanii choo bakka jaalattiin if keessa si baatee. Argitee. Sami baatee bakka. Akkasiin taatu sun ana siin kabajeetan nama kabajaa bana fiddeeta. La. Ani choo nura dhugta waan ta'eef. Dirqaman taatu. Bakka. Arsi mala bala. Waan ta'eef. Ani miila irratti kufeeti. No. Waan haasawite. Ammas girgirrii guddaa uumaa jira kaan namni dhaga'uuf dhagaa fi girgirrii guddaa. Dhagee bada. Akka ilaaltu beekanatti.
Itu na jaalata ta'e akkasiin godhuu barammas. Waan tufe kana hin deeffatanii. Ay galatu Tufe akkaati na tuftetti. Okay. Kana booda si karaddoon. Sobdeetu silumaa kan dhufte jechaadha. Sofa hin Fakkeessituu si. Maaliif fakkeessita Fakkeessituu si. Waa tokkoon fakkeessita. Samiiriif deemta. Wal jaalattanii jirtanii. Isa dhimma mataa kee akka barbaaddetti yaaduu dandeessan Samiiri maayin eenyu akka nama namanne dhiira namanne gootee Osboo Zimbay. Caqasaa bal'aata. Fakkeeffattu. Fakkeeffattu wayi. Eshi bagan fakkeeffadhe garuu fakkeessa eenyu akka fakkeessate immoo nu argaa jirra. amma walloolu gisee wallooltan laaluu dhufnee nuti bakka tana. Bakka kana Maa akka fakkeeffatte. Kani hundiin barbaachisu Dirtanii bara. Nuti waan tokko soo. jireenya kiyya qoy ilaaltii jiraachuu danda'u isa. Jiraachuu walloolu danda'u. jirta bar amma tasgabaa. Bakka dirqama isii kadhachuun qabu. Miirana kufee karaa dhiifama naa godhutti. Dhakanatti jettee. Soodee fakkeessaarta fakkeessuun akkas miti dhiifama kan kadhattu. Ituu dandeesse taate qoba akkas miti dhiifama kadhachuun akkas miti farri. Sobanii jilbatti kufuu miti. Ati jechuudha sobduudha farri. Ati jechuun sobduu. Naso ati na sobdee jirta amma na anarratti gulufi ka koona dhayi amma na dha'uu qofa si hafee bar. Kottu na dhayi ka. An kabaja keessanii fedheetan seeraan haasaa'an. Ituu na jaallata ta'ee amma nama fuulduratti akkasnatti iyyuu akkasnatti godhatu ture jechaadha. Kaameraa fuulduratti. Kanaafiyyuu anaaf kabajan qabdu nan jaallattu bakka. Kanaafuu na dhiisi bakka. Adaraa iggee adaraa seeraa na dhiisi. Kana boodee namni tokko akka wanni nan jiru. Nura. Bakka akkanaa goonu. Arseema. Akkanaa goonu. Arsaa hafamu. Dhiifama bakka obboleetti siyya. Haga irratti isinillee darratti hin jira bakka. Bakka hannichoon naaf deebi'uudhaaf karoora hin qabdu. Bakka jaala biraa dirqama deemti. Jireenya aarii eegaluu deemti. Kanaafuu isinillee darra nuraa kiyyattillee darra saafa kiyya galatoom. Garuu hannichoo. Ati gataa himee hojii jira miti. Dhiifama olii godhaati yoo namni addabeellee dhiifama olii godhee adda baafate yoo addabeellee. Daa'ichaan lama achi manaata maal balleessitee namaa hin Bakka ana kana hunda anaaf jettee bakka adiisa kana bira dabari bakka hangana. arsee maatii kaa'een baay'ee ansi hojii wal loluun barbaadu ta'ee arseema. Wal karaaramtanitti hin ka'u bakka. Arseema ta'isiin jedhamti. Arseema. Anaaf qabda taanaan ka'e. Bakka Arseema ta'e isin darari. Nama isin azaazanu kuni kan hin attaabadde ati. Isiif jilbifata ani kalee minarra kufee jilbifadhee fi na didde. Ati siyatteetti jilbifata. Ambari isin jaalala keessaniif hin jilbifadhu malee waan biraatiif miti. Akka wal fayyadanii isin haamsaan wajjin naasooyita. Kaa'ee nanaasaa seeraan ka'e sham ka'e. Kee bakka Arseema. Arseema ansi hojii wal loluun barbaadu shi bareedduu kiyyaa si wajjin waan waliin lolu. Ati nuuf jettee waan baay'ee taatee jirti. Anta tiyyaa dhiisii islaamiin bichaa karaaraata tiyyaa sin jiru. Ati amma zimmee yoo dandeessi taate wanti si galee tokko hin jiru. Farreen jechaadha. Farree kottulaa seeraanis siyaasaadha. Giseen isii kana jaati. Siif jecha akkam taanamee nuti. Siif jecha amma seeraan haasaan jira. Farree na dhaggeeffata miti. Koon deemini na dhaggeeffattus na dhaggeeffachuu dhabaatus dhimma mataa keetiiti. Caqasii yeroo tokko. Farree ati Siin caqas. Farree ati jechaadha. Baay'ee sobdee kaameraa fuulduratti baay'ee fakkeessaa jirta. Boora akkati na dhiiste aannan jedhinaa saadheen fixa seeraan haaseenaan jettee ati fakkeessaa jirta bakka farreen fakkeessiin. Suuziin bor dhuftee jennaan ana dhiistee deemuun keenaaf ana sitti dhukkubsachaan ture eenyuun na duuka ture. Maammiin na duuka ture, Samiiriin na duuka ture, Arseemaan na duuka ture. Angaafa dhukkubsachaa ture ati eessa turte? Ishee bira turtee jechaadha. Ishee akka barbaade sossobachaa turtee jechaadha. Kanaafiyyuu farree akka nama hin amanne akka inni baqa jaalaleechuun maal akka ta'e na barsiistee jirta. Jaalaleechuun fakkeessituu dhiirri akka fakkeessu na barsiistee. Kanaafiyyuu har'a kaasee na bira hin gahin bakka. An jireenya koo jiraachuun barbaada. Maatii kiyya gammachiisuun barbaada. Anarraa namni baay'ee waan baay'ee eeguu jechaadha. Sobdee fakkeessaa nan dhukkubsiin farreeshi. Sobdee fakkeessaa nan maraachiin bakka. Ati nama dhugaati. Eeyyaa nama dhugaati. Nama sobaan beeynedha. Fitattee? Sirrii takka dhi'aa jechuun natti taphachaa. Sobdee amma yoo na taphachaa. Fitattee? Miira dhaggeeffadhaa. Awo yeroo jalqaba naafi suuzii walitti dhufnu isiitutu hayyama isiitiin diraamaa eegalle. Diraamaa eegalle yoo eega hojii dalayne booda micoota jechuudha osoo bar jaalatti seenii naannoofne micoon tun ammoo gabaabsitiin isin hima beekaa. Isi mataan siin fayyamtee dalagaatti waanuma dalagaatti kan irratti yaa'in ukkaas diraamaa akkas dalagan jettee. Naanan sobeere diraamaa jedhanii kun ammas ol jaallatanii siin fuudhee mana gashachaa akka Kun ammaa miti. Naafaan maal hojjeta? kana booda Bar afaan jajjabeenyaa fi falmaa fi Asa ishi afaan jabeenyaa asa dhaggeeffachaa jira. Bar dubbiin afaan jabeenyaa himta. Ishi dhaggeeffadhu maal jettu siyaasii dhaggeeffachaa jira waan ta'eef waan barbaadde asee har'a kana booda lana garuu nan gashu waan ta'eef waan barbaadde asee asiin dhaggeeffadheen asiin gannaqaa jechaadha. Kanaafuu asee. Gannaqi. Garuu Miira isaa ibsatu mee qoy. Mee wal afaan dubbatina. hannicho wallahi rabbiin aduu guyyaa irraa booda fuula kee hin dhaabin. Jaalalaafin fuula kee dhaabbadhe maas waan biraatiif miti. Wanni biraa dhimma biraa kan qabu. Isin bakka naamsaa naasoo hin Dhaggeeffadhu.
Arsii maal dhaggeeffadhaa? Waan takka bakka waan Yaada tokkoon dabarfadha. waan turin haasa'ina Okay. kan dabaree jirti. Hada bari as guruu jirti hada bari yoo barbaachise yoo hada bari as deebisneen Anu waan baay'ee na keessa jira ammoo na garuu Ati kaameeraa isgeeluma biratti teetii walii galuu hin osoo fakkeessuan akka kee ati garuu fakkeessaa Ati walii galuu baasee osoo jiru. isis geeluma isii toddan isin bas gurruma keessanii adda. na ageelee kiyyaa wajjin akkamiin ta'anii saree saree ta'uu Isin sila sarummaadha. geeleetii ka dhugaa taate isa wajjin yoo inni gaafate jala yoo isheetu hin dandeessu. Situ amma namni akkanan kabajne na gochaara situ waan baay'ee na godhee jira amma immoo waa tokko sin goone miti Annicho gaafaan suusii Maaliif kummi si dhugdee godhan? mana hospitaalaa jirtu sanis Bakka ani- maammee irraa jaallattee ililli fudhachuu jirtu jaallatta abacha jirtu. jaallanne an akka Jaalatte. farre Ammaltiin beeku, jaalatatti beeku. akka waan biraa soofetti Ammaltiin beeku, maaltiin beeku. Yeroo sanii maaltiin beeku? Anis gaafata. Iddoon illee harkee. Jaalatatti hin beeku ababa abi ashaangulitti irraa fudhattee. Dhaqii gaafadhee barsiisa. Eegana farree naaf suuf jaan eeganani suusii hojii jaalee galachuu an isin jaalee galti jeeti sanboode annichoon bakka qat fakkattaati. mee ati hin beektu dhaggeeffadhu Sababa maammeen Maammeen akka jaalallee qabu sirriitti beekaa Ammallee maammee barfakkeessaa jechaa tura. Dhaggeeffadhu. kanaan dura amma fakkeeffachaa jirta waan ta'eef iski meesiif haa ta'u Maal xaxxee ture deema inni si dafarree. Sababa isin viidiyoo daleetti isin siyaartee turte mi dhagiga. Gas siyaartee turte mi. Gaafa san kan dhufamu maammeen nuti immoo isa biraan godhuu deemnaan an jettee nama amansiise. Sigalee. Kanan gammaa fudhachuu dandeenyu. Ijoolleen jala deddeebisaa. Jaalala keessa wanti inni baay'ata sigalee. Jarri maal Akkasii, godhan waan sababa kana godhanii malee maal godhanii Jarri waan biraati jarri eessi jala deemachuu samiirii fi maammee. Eskii duraati ati mee mucayyoo firraarii duroo firraarii mee Ari- deemtette ari- garuu deemte. borilaa bor maal jetteedha bor dhufuu ishee nama Arseema yeroo xumuraatiif ammaan tana asirra deebi'ee annichoo dhiifama naa godhi balleessaa. Kan kee dhiifama siifin godhaa kan koo dhiifama naa godhi. bakka achumatti umaasi ishii Kan koo dhiifama siifin godhaa na kan kee ishii na dhaggeeffadhu laa dhiifama naa godhi. waan tokko sin kabe hunda keessan nan kabaja hunda keessan nan jaalladha na dhaggeeffatumti farree an achumatti dhiifaman siif godheen jira garuu anaafati abadan kana booda walitti deebi'uu hin dandeenyu maaliif namni akkasii jireenya kiyya keessatti hin barbaachisu Amma haga dhumaatti haga xumuraatti murattee. kanaafiyyuu farree bakka nagaatti amma deemuu barbaade akka isin ka baay'een sin jaalladha baay'ee isin kabaja amma yoo naatti kan isinitti hunda keessaniyyuu dhiifamanaaf godhaa jechaadha ishi balleesseen jira dhiifamanaaf godhaa isinitti iyyuu kiyyaaf farree siifis dhiifama sii godheen jira garuu anaaf Bakka dhiifama naa godhaa. sii godheera Akka achuma bakka jaalala walitti deemu. Jireenya keenya kan namatti gadi bu'u. nama soobduu fakkeessitu wajjin ta'uu barbaadu bakka hunda keessan dhiifama naa godhaa ishee hundi keessan nuuree si kabajee dhufeen jira Aniin kun kanuma waliin dabarsisaniira. Kan biraati miti. Sanuma. nuuree Isuma sani. si kabajee amma yoonaa dhufeen jira miti kanaafiyyuu dhaabbadhe ammoo na haasofsiisee damti amma garuu deemuu kan barbaada Waraanaa kanan godhini. dhiifama. Nicho. Bakka dhiifama naa godhi. Oshi bakka na gadhiisa siin godhaa dhiifama. Farri bakka. Bakka na Sitti waliin- been jira bakka bakka ammas na biraatti hin barbaadu bakka. Annicho. Bakka adisi haa deemtu. Ani yeroo hunda bakka. Bakka. Fireen kiyya akkanuma ta'uudha. Maaliin rabbi irraa balleessi? Qoyi. Dubartii. Dalaan itti waan jirtuuf jaalala biraa eegamu gaggeessaa. Garuu isin garaa si dandeenye Namoota akkasii godhu jira. Namoota akkasii godhu jira. Ammas yoo dandeenye jechuudha. Maammi fa'aa dhahee. Shawwadamuu dandeessi ishillee. Akka maammi fa'aa dhahan dubbisne. Isimaan meefi samirii kana waliin jira bakka isin laayifii si kaa jiraattu. Samira ji'a galte maammee samira Bakka isin isa obboleeyyan kee isin darareeti isin dhiifama naa godhaadha. Ani isin biran kuttuunsee bakka annichoo murattee jirti maammeenis Ayi naman Samiir dura Samiiris beekaa fakkeeffachuudhaaf kaameraa duratti kan innichoon jaaladha fitataniiti baakgiraawundii kaameraan alatti kaameraa duratti fakkeeffachuu jiranii fitataniiti dhiifama naa godhaa. Ani isin darareetiin jira bakka dhiifama naa godhaa. Garaa kiyya na gammachiisa gisee dhiifama mana. Bakka arsee maatiin jira. Kamaali dhiifama na gaafate. Bakka ani giddu rakka jirta. Mucaa kana mucaa kana. Gana mucaa kana hojjechaa garuu. Bakka waa isaa Jiruu kee kasi balleessee isaa. Isaan Isaa jiruu kee taphatee ati hin beektu gowwaadha. isaan Anaaf balleesse. Eenyu balleesse. bakka Jiruu keetis si taphatee barsiif. bakka nuura waa takka kuban qabu bakka Maali kuban qabne eenyu barreesse. Hannaa fi ati dalaguu hin dandeessanii waan sammee naa himu. giraamaa mu Hin dandeessanii. hin dandeenye dalagu. Duba maaliif hin goone maaliif geeleessi godhuu dandeenya. Ayyuma yennichoon daliin amma dhiiste kuttee mennichoon bakka arsee maateenya hagaa guyyaa irratti waan si rakkisneef Annaan jeen bakka ana dhiisi bakka anis deemuu barbaada. arsee maa